Akka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa GMN irraa oduu torban kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin ani Lobee Girmaati. Daandiin qilleensa Itoophiyaa badhaasota lama injifate. Daandiin qilleensa Itoophiyaa bashannana balaliirraa fi tajaajila intarneetii balaliirraan daandii qilleensa filatamaa Afrikaa waggaa kanaa jedhamuudhaan badhaasota lama injifatee jira. Badhaasni fi beekamtiin sagalee imaltootaa bu'uura godhachuudhaan kennamu kun indaastirii aviyeeshinii badhaasa iddoo olaanaa qabu keessaa isa tokko ta'uu ragaan daandii qilleensicharraa argame ni mul'isa. Oduu biyya alaatiin ammoo Raashiyaa fi Veetnaam hariiroo waloo caalmaatti cimsuudhaaf walii galan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin gita isaanii Veetnaam Toolaam waliin mari'atanii jiru. Biyyoonni lamaan hariiroo waloo caalmaatti cimsuudhaaf kan walii galan yoo ta'u, Raashiyaan tumsa tarsiimoo Veetnaam waliin qabdu caalmaatti cimsuudhaaf murannoo qabaachuu pirezidaantiin Puutiin marii isaaniitiin ibsanii jiru. Biyyoonni lamaan hariiroo dippiloomaasii, diinagdee fi waraanaa bara dheeraa qabaachuu BBC'n gabaasee jira. Jaartiin ganna 105 isaaniitti digirii lammaffaa isaanii barachuudhaan xumuran dinqisiifannaa jabaa argatanii jiru. Jaartiin kun bara waraana addunyaa lammaffaa barnoota isaanii adda kutanii kan turan yoo ta'u, ganna 83 duraa umurii isaanii 105 irratti barnoota isaanii ganna 22 dura adda kutanitti deebi'uudhaan digirii lammaffaa isaanii Yuunivarsiitii Staanford irraa argatanii jiru. Hislop barattuu mana barumsaa Staanford kan turte bara faranjoota 1936 yeroo waraana addunyaa lammaffaa keessa ture. Digirii jalqabaa isaanii gosa barnootaan kan ordofuu eegalte yoo ta'u, bara faranjoota 1940 ammoo eebbifamuudhaan hawwii barsiiftuu ta'uuf qabdu galmaan ga'uudhaaf daftee barnootaan digirii lammaffaa argachuudhaaf jalqabdee turte. Haa ta'u malee Ginger Hislop erga barnoota isii xumurtee duuba barruu qorannoo ishii odoo hin dhiyeessin sababa jaalalleen ishii yeroo sanaa George Hislop waraana addunyaa lammaffaa keessatti tajaajiluudhaaf waamameef odoo hin eebbifamin barnoota ishee addaan kutuudhaaf dirqamtee turte. Hislop ganna 80 duuba waan jalqabde xumuruudhaaf digirii lammaffaa ishee xumuruudhaaf gara Staanforditti deebi'uudhaan milkaa'inaan xumurtee jirti. Puutiin Kooriyaa kaabaa booda biyya michuu isaanii durii Veetnaam daawwachuu deeman. Puutiin Kooriyaa kaabaa erga daawwatanii booda Veetnaam daawwachuudhaaf magaalaa Hanoi kan gahan yoo ta'u, daawwannaa Veetnaamitti taasisan kun erga Kooriyaatti simannaa baay'ee ho'aa ta'e taasifamee boodadha. Keessumaa daawwannaa Puutiin Veetnaamitti taasisan kun kan US hin jaalanne yoo ta'us, kun carraa ittiin Puutiin waraana Yuukireen irratti banan seera qabeessa taasifachuu banaaf kan jedhuuni. Veetnaam walitti dhufeenya US fi biyyoota lixaa waliin qabdu fooyyessuudhaaf otuma hojjetaa jirtu michuu ishee durii Raashiyaas gatuu kan hin barbaanne yoo ta'u, magaalaa Hanoi keessa siidaan Leeniin meetira 5 dheeratu dhaabatee jira. Leeniin warraaqsa Raashiyaa keessatti akka ijootti nama ilaalamu ta'us waggaa waggaadhaan guyyaa dhaloota Leeniin kabajuudhaaf qondaaltonni Veetnaam hedduun abaaboo qabatanii bakka siidaa sanaa kan dhaqanii fi siidaan Leeniin kennaa bara gamtaa Sooviyeetii Raashiyaa irraa Veetnaamiif kennamedha. Sababa ho'a cimaa Jibuutitti mudateen lammiileen Itoophiyaa 3 du'uun gabaafame. Sababii ho'a cimaa Jibuutitti mudateen torbanoota darban 2 keessatti lammiileen Itoophiyaa konkolaataa fe'umsaa konkolaachisaan 3 fi ogeessi suphaa konkolaataa 1 du'uu isaanii waaldaan konkolaachiftoota konkolaattota gurguddoo Itoophiyaa beeksisee jira. Konkolaachiftoonni fe'umsi isaan fe'an Jibuutii osoo hin geenye gara sanatti imaluudhaaf guyyoota achi akka turan taasifamaa jiraachuu fi kanaanis ho'a cimaa fi rakkoolee gara biraatiif saaxilamaa jiraachuu isaanii hojii gaggeessaan waaldichaa obbo Salamoon Zawuduu BBC'tti himaniiru. Konkolaachiftoonni konkolaataa fe'umsaa Jibuutiin kan oomishaalee al-ergii kanneen gara biyya keessaa galfamanii fi karra muummee taatetti deddeebi'anii fi ogeessi suphaa konkolaataa biyyattii keessa jiraatu tokko lubbuu isaanii kan darbe jalqaba baatii waxabajjiirraa guyyoota walitti aanan keessa ta'uu waaldichatti qindeessaa kan